Miseensonni ABO mooraa waraanaa galaan turanii fi dhiheenya kana nyaata lagatan gara waajjira qajeelchaa poolisii Burraayyuutti dabarfaman. Qondaaltonni ABO guyyaa irraa gara qajeelchaa poolisii Burraayyuutti dabarfaman kanneenis Mikaa'el Booranaa, Kennasaa Ayyaanaa, Baattee Urgeessaa, Daawud Abdataa, Gadaa Gabbisaa fi Lammii Beenyati. Gareen abukaattota garasitti dabarfamuu isaanii mirkaneessanii jiru. Gama biraatiin manni murtii olaanaa federaalaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa yeroo jahaffaaf bilisaan gadhiisee jira jedhame. Munawwar Ahmad dabalata qabu. Qondaaltonni adda bilisummaa Oromoo mooraa humna addaa poolisii Oromiyaa galaanitti hidhamanii jiran nyaata lagachuun himamaa jiraatus qondaaltonni gariin har'a Buraayyuutti dabarfamuu gareen abukaattota ibsaniiti jiran. Akka gabaasaa garee abukaattota hidhamtoota siyaasaa Oromoo fuula Facebook isaanii irratti maxxansanitti qondaaltonni adda bilisummaa Oromoo mooraa humna addaa poolisii Oromiyaa magaalaa galaanitti hidhamanii jiran lagannaa nyaatatti jiraachuun isaanii ibsamaa kan jiru ta'uu dhaga'uu malee haala isaan keessa jiran beekuu hin dandeenye. Kun ammoo yaaddoo jabaa miseensotaa fi maatii hidhamtootatti uumuu himan. Hidhamtoota siyaasaa adda bilisummaa Oromoo ilaalchisee manni murtii waliigala Oromiyaa fi manni murtii olaanaa federaalaa yeroo adda addaatti himannaa yakka shororkeessummaa abbaan alangaa ittiin isaan himachaa ture qoffisuun galmee cufanii bilisaan akka ba'an ajajaa turan kan jiran gareen abukaattota. Haa ta'u malee poolisoonni murtii fi ajaja mana murtii diduudhaan qondaaltota adda bilisummaa Oromoo kanneen balbala mana murtii fi mana hidharraa deebisanii butuun manneen hidhaa seeraan alaa adda addaa keessatti isaan hiraarsaa jiraachuu eeranitti jiran. Dabaluunis qondaaltonni adda bilisummaa Oromoo manni murtii galmee isaanii cufuun akka ba'an ajaje kunniinis yakkaa fi badii malee hidhamuun cinatti fulbana 2021 keessa sababa hin beekamneen qajeelcha poolisii galaan keessaa baafamuun gara kaampii humna addaa galaanitti erga dabarfamanii as sarbamiinsa mirgoota namoota hamaa keessatti kufanii jiraachuun maatii fi falmitoota mirgaa namaatti yaaddoo ta'uu yeroo adda addaatti ibsaati turan. Miseensota maatis ta'ee abukaattota hidhamtoota siyaasaa kanneen akkasumas dhaabbilee mirgoota namoomaa kamuu isaan gaafachuu kan hin dandeenye yeroo ta'u bakka isaan itti hidhaman jaamu kunis mana hidhaa yookaan mana sirreessaa odoo hin taane kaampii waraanaa humna addaa Oromiyaa waan ta'eef namuu mirga ol seenee isaan dubbisuu akka hin qabne abukaattonnii fi maatiin hidhamtoota mirkaneessaniiti jiran. Kanumaan wal qabatee odeessaa irraa bahaa jiruun hoggantootaa fi qondaaltota adda bilisummaa Oromoo mooraa hiraarsaa kaampii waraana galaanii fi sabbata dirree sololiyaatti hidhaa keessa jiran lagannaa nyaataa irraa turaniin akka malee miidhamuun haala hamaa keessa jiraachuu kan himan gabaasni garee abukaattota. Yeroo ammaa kana hoggantoonni fi qondaaltonni adda bilisummaa Oromoo kunneen muraasanii baafamuun gara qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu kan geeffaman ta'uu gareen abukaattota himanii isaanis Mikaa'el Booran, Kennasaa Ayyaanaa, Daawud Abdataa, Lammii Beenyaa, Gadaa Gabbisaa fi Baattee Urgeessaa kan keessatti argaman.